As jechuun moo as lakki eegalte. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Egaa barnoota keenya kutaa 20ffaa kana keessatti jechoota salphaa ta'anii fi isin akka nama ingiliffaa eegalee dubbachaa jirutti kan beekuu qabdan sadii waliin ilaallaa. Egaa namoonni chaanaala keenya EFOTube subscribe gootanii kanneen immoo viidiyoo garaagaraa nutti gadhiisnu like kan gootanis kanneen immoo yeroo keessan fudhattanii viidiyoo komentii viidiyoo kanaa jala jiru keessa seentanii yaada babbareedoo nuu kennitan irraa barachaa jira jabaadhu kanneen naan jettan guddaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaa jechi jalqabaa kutaa keenya 20ffaa kana keessatti beekuu qabdan as kan jettudha. Egaa jecha as jettu kana akka sadarkaa keessanitti faayidaa gurguddoo lama waliin ilaallaa. Jecha as jettu kana ingiliffaa keessatti faayidaa garaagaraa qabdus isin akka sadarkaa keessanitti faayidaa lama kan as jettu kana ilaallaa. Isheen jalqabaa akka jechuudhaaf ingiliffaa keessatti akka jechuudhaaf as kan jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu. Jechoonni kaan illee jiraatanis as kan jettu kana akka jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf do as I told you. Namni tokko akkan sitti metti hojjedhu yoo isiniin jechuu barbaade maal jechuu danda'a? Do as I told you jedha. You jechuun si yookaan ati akka jechuuti. Told jechuun immoo jecha tell jedhurraa kan dhufedha. Simple past jecha tell jedhuuti. Taatee darbe yookaan wanta darbe tokko yeroo dubbachuu barbaannu simple past jecha jechoota garaagaraa fayyadamna. Tell jechuun amma himuudha. Himuu. Yeroo wanta tokko kana dura himtaniitu ta'e taateen sun taatee darbe yoo ta'e immoo told kan jedhu fayyadamtu. Yeroo gara fuula duraa ta'u immoo maal fayyadamna? Jecha will jettutti daballee will tell jenna. Gara fuula duraatti sittan hima akka jechuuti. Will tell jechuun tell jechuun jecha originaaladha. V1 kan jennu sanadha. Ammaaf seerota kana beekuun isin hin barbaachisu. Akka sadarkaa kanaatti garuu jechi told jettu kun sitti meera akka jechuuti. Jecha tell jedhurraa dhufte taatee darbe dubbachuudhaaf kan itti fayyadamnudha. I jechuun an akka jechuuti. Ani akka jechuuti. Do jechuun immoo hojjechuu. Hojii tokko yookaan hojjechuu dalaguu akka jechuuti. Do as I told you yoo jettan nama tokkoon akkan sitti metti hojjedhu. Do hojjedhu. As I told you akkan sitti metti hojjedhu akka jechuudha. Fakkeenyi inni lammataa ammoo I want to be rich as you. Egaa as kan jettu akka. Fakkeenyaaf nama sooressa tokko abbaa qabeenyaa tokko agartanii akka keettan sooressa ta'uu barbaada yoo jechuu barbaaddan I want to be rich as you jettu. You jechuun si akka jechuuti. I jechuun ana. Want jechuun barbaaduudha. To be jechuun immoo ta'uu. To be ta'uu. Jecha be jettu kana amma ni ilaallaa kutaa kana keessatti. Rich jechuun sooressa akka jechuuti. As yoo jettan immoo akka eenyutti akka keetti. You. I want to be ta'uun barbaada. Rich sooressa. As akka you keetti akka jechuuti. I want to be rich as you yoo jettan nama tokkoon yookaan abbaa qabeenyaa tokkoon ani akka keettan sooressa ta'uu barbaada. As akka. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi as jettu kun baay'ee barbaachisuudha. Salphaadha kan qabachuu qabdanii.
wal dorgomsiisuuf wantoota lama wal dorgomsiisuuf wantoota lama yeroo wal dorgomsiisuu barbaannu jecha as jettuu al lama itti fayyadamna. Jalqaba wanta jalqaba dorgomsiisnu dura goone wanta lammata madaalsisnu immoo lammaffaarra goone ammas dubbanna jechuudha. Fakkeenyaaf wanta nuti jalqaba dorgomsiisnu as keenya as jennee madaalli nuti wanta sana itti madaallu as keenya. Ammas as jennee wanta lammaffaa madaalamu sana as keenya. Mee fakkeenya fudhannaa ilaallu karaa salphaa akka isinii galuu danda'uu fi kun fakkeenya yeroo ilaallu isinii gala. My phone bilbila koo. My jechuun kan koo. My phone is bilbilli koo as big as yours. Big jechuun guddina kan agarsiisudha. Big jechuun guddaa yookiin guddina agarsiisa. As yours. Your yeroo jennu yours yeroo jennu kan kee. Yours kan kee kutaa tokkoffaa yaadadhaa. Yours jechuun yeroo nuti meeshaa tokkoof meeshaa sana otoo maqaa hin dhayin kan kee jechuu yeroo barbaannudha. Yeroo esiin kun itti dabaltu maqaa meeshaa sanaa hin dhoofnu. Yours kutaa tokkoffaa yaadadhaa. My phone is as big as yours yeroo jennu bilbilli kiyya akkuma kee guddaadha. Lamaan saayyuu wal qixadha jechuudha. As kana kan fayyadamnu tokkoffaa wal qixa jechuudhaaf asitti ishee kana wal qixa jechuudhaaf wanti tokko yeroo wal qixa ta'u maal fayyadamna? As fayyadamna. Yeroo immoo wal qixa hin taane wal qixa miti jechuudhaafis as jennee jecha negatiivaa yookaan jecha masaanuu not jettu itti daballaa. Mee fakkeenya keessatti ni ilaalla. Fakkeenyaaf my phone bilbila keessanii fi bilbila hiriyaa keessanii wal dorgomsiisuu yoo barbaaddan bilbilli kee fi bilbilli koo wal qixadha yookaan moodela tokkodha yoo jechuu barbaaddan kan keessanis kan hiriyaa keessanis moodela wal fakkaataa yoo ta'e as jettanii fayyadamuu ni dandeessu. Bilbilli keessan tokkoffaarra galaa. My phone bilbilli keessan as galaa. As jettanii wanta ittiin madaaltan sana. Wanti ittiin madaalame sun maalidha? Guddina. Big kan jettudha. Madaalli isin meeshaa sana ittiin madaaltan asii lama gidduu gashitu jechuudha. Kana gidduu gashitu madaalli isaa. As jettanii immoo waan isin ittiin madaaltan kan hiriyaa keessaniiti as yours. Amma bilbila lamatu madaalame. Bilbila keessanii fi bilbila hiriyaa keessanii yours kan kee akkachuuti. Maaliin madaaltanii? Guddina meeshaa sanaan. Madaalli isaa immoo gidduu keessu. As jettanii ishee kana madaalliin isaa maalidha? Big guddinatu madaalame jechuudha. Achi immoo as jettanii kan nama sanaa dubbatte jechuudha. Fakkeenya lammataa mee haa fudhannu. I can run as fast as you jedha. Ani akkuma ati fiiguu dandeessutti ariitiidhaan fiiguu nan danda'a akka jechuuti. Fakkeenyaaf akkuma hiriyaa keenyaa fiiguu dandeenya yoo ta'e yookaan ariitii fast jechuun ariitii waliin deema. Haguma ati fiigduun fiiguu danda'a jettanii yoo dubbachuu barbaaddan as kan jettu kana fayyadamuu ni dandeessu. I can run. I can yeroo jennu nan danda'aadha. I can nan danda'a. Run jechuun immoo run jechuun fiigicha jechuudha. Fiiguu. Run jechuun fiigichadha. Fiiguu nan danda'a yeroo jennee dubbachuu barbaannu I can run jenna. As fast as you. Egaa jechi fast jettu kun madaalliidha. Ani fiiguu nan danda'a kan jedhu tokkoffaadha kan madaalamudha. Fastiin immoo maalidha? Madaallii keenyadha. Ariitii nuti ittiin fiignu akka jechuuti. Hiriyyaan keessan ariitiin isaa fakkeenyaaf 100 yoo ta'e isinis ariitii 100 fiigdu jechuudha. Ariitiin keessan wal qixa yoo ta'e as kan jedhu kana gidduu waan isin ittiin wal madaaltan madaalliin isaa fiigichadha. Fiigicha sana immoo maaliin madaaltanii? Fast ariitii. As you akka keetti nan fiigattanii wantoota lama asiif as keessanii madaallii isaa immoo gidduu keessanii
madaaltanii walqixadhaa walqixa miti jechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo walqixa miti jechuu barbaannu jecha not jettu fayyadamna. I am not rich as I was. Fakkeenyaaf namni tokko akkan sooressa turetti amma sooressa miti yoo jechuu barbaade, fakkeenyaaf isin waggaa tokko dura yookaan namni tokko waggaa tokko dura qarshii miliyoona 20 yoo qabate, qarshii miliyoona 20 yoo qabate, amma immoo guyyaa har'aa kana immoo qarshii miliyoona 10 yoo qabate maalidha? Ka duraanii ni caala jechuudha. Ani akka duraaniitti sooressa miti. I was jechuun taatee darbedha. Ani akkasan turedha. I was yeroo jennu. I am yeroo jennu immoo amma akka jechuuti. I am not rich. Rich jechuun immoo sooressummaa yookaan namni qabeenya qabu rich jedhama. I am not rich. Ani sooressa miti. As I was akkan dura turetti. As I was akkan dura turetti. Namichi kun amma namni hima kana dubbate qabeenya kan duraa fi yookaan qabeenya inni dura qabuu fi qabeenya amma qabu wal madaalsisaa jira. Qabeenya inni dura qabuu fi qabeenya amma qabu wal dorgomsiisuudhaaf maal wantoota lama. Qabeenya yookaan eenyummaa inni kaleessa qabuu fi eenyummaa inni har'a qabu maal irratti hundaa'e? Qabeenya irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf furdina isaa miti. Fakkeenyaaf I am not rich kan jedhu bakka rich jedhu kanatti fat yoo jedhama. Fakkeenyaaf fat jechuun furdinadha. I am not fat as I was yoo jedhe akkan kana dura furdaa turetti furdaa miti amma akka jechuuti. I am not fat, ani furdaa miti. Akka kamitti? Akkan kana dura turetti. Fakkeenyaaf kiloogiraama 100 yoo ta'e namni sun kana dura yookaan waggaa tokko dura, amma immoo ispoortii yookaan wanta fiigicha shaakalee kiloogiraama 70tti yoo gadi bu'eera ta'e maal jechuu danda'a? I am not fat as I was. Maaliif? kiiloon isaa hir'atee jira, furdaa miti amma jechuudha. Eenyummaa kaleessaa fi eenyummaa har'aa wal bira qabee dorgomsiisaa jechuudha. Jecha as jettu kana tokkoffaa irratti maal gashinaa? Wanta nuti ittiin madaallu gashinee as jennee madaallii isaa gashinee ammas wanta lammaffaa nuti madaallu wal bira qabsiisnee kanaa fi kanatu madaalama. Tokkoffaa fi lammaffaatu wal bira qabamee madaalama. Madaallii keenya immoo gidduu gashinee fakkeenyaaf my phone bilbila koo maaliin madaalame? Guddina. Eenyu waliin madaalame? Kan hiriyaa keessanii. Bilbila keessanii fi bilbila hiriyaa keessanii qabdanii ankoo fi ankee guddina irratti madaallii jechuun immoo guddina. Big yeroo jennu guddina agarsiisa. Guddinni isaa wal qixadha yeroo jechuu barbaannu as kan jedhu kana fayyadamna. Kan keessan as buustu madaallii isaa guddina isaa as buustu. Sadaffaa irratti immoo kan hiriyaa keessanii as buustanii wal qixa yoo jechuu barbaadan akkasitti fayyadamtu. Yoo immoo wal qixa miti jechuu barbaadan jecha not. Wal qixa miti jechuuf illee ni dandeessu, garuu jecha not jettuu itti dabaltu. Fakkeenyaaf my phone is jettanii bakka kanatti not yoo jettan kan kee wajjin wal qixa miti akka jechuuti. My phone is not as big as yours yoo jettan akka keetti guddaa miti akka jechuuti. Wantoota lamaan madaalaa jirtu. Madaalliin isaa immoo maali? Guddina akka jechuuti. Fakkeenyaaf bareedina yoo ta'e beautiful kan jedhu as gidduu gashuu ni dandeessu. My phone is as beautiful as yours jechuu ni dandeessu. Akkuma kee bareedaadha. Madaalliin isaa bareedina akka jechuudha. Kanaaf not as fi as kan jedhan kana fayyadamaatii wal qixa miti. Wantoota lama dorgomsiisaa wal qixa miti jechuudhaaf ishee kana akkasittiin itti fayyadama.